Hafuura qulqulluu jedhamtee addunyaan kun osoo uumameen duratti galateeffannaa malummaa keerraa burquun galateeffamaa kan turte yaa Abbaa Ilma Hafuura qulqulluu ulfinnii fi galanni siif haa ta'u. ሁላችንም እጃችን በትምህርተ መስቀል አምሳያ እናውጣና ፊታችንና መላ ሰውነታችንን እናባትን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቅየ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ አባታችን መላከ ገነት ቄስ በላቸው አያኙ የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ፣ አባታችን መላከ ሕይወት አብርሃም አየለ የጎተው ኢላሞ ምዕራፈ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ እንዲሁም አባታችን ቄስ ታደሰ ለገሰ የቤተ ክርስቲያኑ ሰባኪ ወንጌል አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከ ይሳት ደረሳችሁ? አከሙ የነጌሰኒ አከሚን ቱርተን ገለተ ዋቀዮ ከጀኑፍ ቆቀ ኬኛ ከኑፍ ሳቄ addunyaa keessaas filatee mana isaa dirree qulqullaa ta'e kanarratti nu eebbisuudhaaf guyyaa irraa kanatti mana isaa keessatti kan walitti nu qabatee waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e addunyaan duratti samii irratti amalummaa isaarraa galata burquun galateeffamaa kan ture boodarras ergamoota qulqullootaa fi dhala namaa galateeffannaa isaatiif kan uume dhala namaa bifaa fi fakkeenya isaatiin uume kanas yeroo dhalli namaa adda gongoree kufee cubbuudhaan kufee gara du'a bara baraatti deemetti dhala namaa ta'ee ofii isaatii gidirfamee dhala namaa fayyisuudhaaf kan jaalatee waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e waaqni keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u weelil jedhaati waaqayyoon galateeffadha. እናቱ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ በታች ከፍጥረት ሁሉ በላይ ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እናታችንን አመስግናት እስቲ። ቁልቁሎኒ ወሬገምቶኒ ቶሎኒ ሁንዱም ትሳንዩ ከሰቱ ጉያ አራቲ ዋይ ሳቲ ከሁለት ቀበብኔ ቁልቁልቺ ጊዮርጊሲ አንገሞ ወሬገምቶታ ሁንዳ ከን ተኤ maqaan isaallee kan ulfaate nuuf haa ta'u beelil jedhaatii waaqayyoon galateeffadha። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለጥቂት ደቂቃ ብቻ እንማማራለን። አስተማሪ የሆነው አምላካችን መካሪ የሆነው አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሆንልን። ለትምህርታችን መነሻ ርዕስ የምናደርገው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንዱ ከሆነው ከቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ የሚገኘውን ቃል መነሻ እናደርጋለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ስለ ክርስቶስ ብትነቀፉ ብፁዓን ናችሁ ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ዋይ ክርስቶሲፍ ዮጅበምተን ኢሲን ኤብፈምቶታ እርጋ ቁልቁልቻ ጴጥሮስ ቶኮፋ ቦቆና አፉር ለኮሰ ቁዳፍ ረት ዱቢ ሰገሌ ዋቅዮ ገሞዳ ዋይ ሰገሌ ከናቲፍ ይል ጀራቲ ዋቅዮ ገለቴፈታ። እንግዲህ የቃሉ ጻፊ የሐዋርያት አለቃ የሆነው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ቁልቁልቺ ጴጥሮስ አንገፋ ዱከቦታ ከንተ ኢኒ በረሳ ከሰት ዱሉማ ከሰ ገረ ክርስቶስቲ ከዋመሜ ዱፌ akkasumas gara Kiristoositti dhiyaatee Kiristoos irraa dubbii sagalee isaa barachaati kan ture. Barachuu qofa osoo hin taane yeroo baay'ee waa'ee isaa ragaa kan ba'aatii ture.
akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 18 irratti dubbisnu Phexros ati kattaadha kattaa kanarratti mana qulqullummaa kanaan ijaara mana qulqullummaa ni ijaaru kanas balbaloonni Si'oolii isheen danda'an jechuudhaan bu'uura raajotaa fi bu'uura duukawoota irratti kan ijaaramte manni qulqullummaan bu'uura Phexros irratti akka isheen ijaaramtu ragaan kan ba'ameefidha. Phexros waa'ee Kiristoosiif jecha waa'ee Waaqayyootiif jecha gidiraa yoo argattan rakkina yoo agartan dhiphinni yoo isinirra ga'e addunyaarraa namoota Waaqayyoo irraa hin taanerraa qorumsi yoo isinirra ga'e isin eebbifamtootadha kanaaf ittiin gammada jechuun dubbateera. Waa'ee kana qulqullichi Yaaqoobis ergaa isaa irratti yeroo inni dubbatu Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti gidiraan yoo isinirra ga'e waa'ee Kiristoosiif jettanii gidiraan yoo isinirra ga'e akka gammachuu guututti fudhadhaa jechuun dubbatee ture. Egaa nuti guyyaa har'aa kanatti kan kabajnu guyyaa har'aa kanatti waa'ee isaatiif kan walitti qabamne qulqullichi Giyoorgis wareegamaan gooftaa waa'ee dubbii sagalee Waaqayyootiif waa'ee jireenya bara baraatiif jecha gidiraa fi qorumsa guddaa simatee guyyaa har'aa kanatti immoo nuti akka kanatti walitti qabamne sababii dubbii Waaqayyoo itti barannuuf akkasumas ittiin eebbifamnu kan nuuf ta'e guyyaan har'aa kuni guyyaa manni qiddaasee isaa yookaan immoo manni qulqullummaa isaa sirni qiddaasee jalqabaa itti taasifameedha. Guyyaa kana baga geessanii jedhaati Waaqayyoon galateeffadha. Egaa qulqullichi Giyoorgis biyya Liidaa keessatti dhalatee bara 277tti dhalatee sana boodatti umrii isaa daa'imummaarraa jalqabee abbaa isaa mootii waan tureef dubbii sagalee Waaqayyoo barachaatii kan guddate jireenya isaa Waaqayyoo wajjin kan taasifate akka nama kamiyyuu biyya lafaarratti dhalatee hanga samiitti ol ba'utti gidiraas akkasumas qorumsa hedduus kan arge waa'ee Waaqayyootiif jecha mootota funduratti illee ba'eetoo inni gidiraa fi dhiphina hedduu kan arge waa'ee Kiristoosiif jecha gidiraa hedduu nama simateedha. Egaa qulqullichi Giyoorgisiin dhalatee daa'ima waggaa 10 gaafa inni ta'u abbaan isaa mootii kan ture yeroo inni boqotutti bakkee mootii sanaa namni biraan yeroo buutti mootiin sun immoo gara ofiisaatti fudhatee qulqullicha Giyoorgis guddisaa akka inni ture qabsuura isaarra ni dubbisna. Egaa kun ta'ee boodatti waggaa 15 eega ta'een boodatti namichi sunis ofiisaatti fudhatee guddisee gaafa inni waggaa 20 guutu mucaasaa kan ta'e mootichi suni mucayyoo isaa mucaa mootii kan ta'e kanaaf Giyoorgisiidhaaf kaadhimeetoo akka fuusisuu barbaadee ture. Yeroo kanatti garuu fedha Waaqayyoo waan hin turreef waamichi qulqulluu Giyoorgisii jireenya biyya lafaatiif waan hin taaneef waamichi qulqulluu Giyoorgisii namoota baay'eedhaa diiyaabiloos keessatti jiran baasuu waan tureef waamichi qulqulluu Giyoorgisii jireenya bara baraa kan samii irratti iifuu akka inni ta'e maqaan isaayyuu Giyoorgis jechuun ifa jechuu akka inni ta'e urjii jechuu akka inni ta'e inni ganaa namoota isaaniif ibsu gabrummaa yookaan immoo diiyaabiloos keessatti qabanii warreen jiraniif ganaa ifa kan ta'u waan ta'eef urjii biyya Liidaa kan ta'e qulqullichi Giyoorgis garuu fedha Waaqayyoo waan hin taaneef kanarraa gara biraatti akka inni deemee nutti dubbata. Egaa mootichi sunis boqoteera yeroo kanatti fedha Waaqayyoo hin taane waan ta'eef gara sanatti gara mootota 70 Faarsii yookaan Baabiloon iddoo jedhamtutti deemee ture. Yeroo sanatti achi keessatti waaqeffamaatii kan ture waaqa tolfamaa ture. Waaqni samii fi lafa uume osoo jiru uumamtoota keessa jiran uumee soorummaa abbummaa isaatiin kan jiraachisu Waaqayyoon osoo jiru bara sanatti garuu mootonni 70 biyya Faarsii keessa jiran suni waaqa tolfamaa waaqa harkee Appiloon kan jedhamu tokko tolchaniitoo waaqessaa turanii. Uummannis akka isaaniif sagadu akka isaaniif jilbiifatu taasisaa turanii jedha. Yeroo kana Giyoorgisiin mootota san bira deemeera. Gaafa mootota san bira deemu dubbiin ta'aa jiru namni waaqa isaa irraanfatee uuma isaa irraanfatee gara waaqa tolfamaa waaqessuutti Waaqayyoon dhiisee muka xarabameetoo warqeedhaan dibame gara waaqessuutti goreera. Gaafa kana qulqulluun Giyoorgis ni gaddee jedha. Egaa gaddeen boodattis gara mootota sanaa seenuudhaan inni waa'ee Kiristoos ragaa ba'uudhaaf deeme waan ta'eef gidiraa dhufullee simachuudhaaf kan qophaa'ee ture waan ta'eef egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos irraa akkuma dubbisnu boqonnaa 10 irratti
waa'ee duuka bu'ootaa yeroo isaan ergu waa'ee kootiif jettanii baay'ota yookaan namoota baay'ee biratti kan jibbamtan taatu jechuudhaan dubbatee ture. Egaa inni mootota san fuulduratti waa'ee Kiristoos ragaa ba'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama fuulduratti waa'ee kootiif ragaa kan ba'u anis samii irratti ragaan isaaf ba'a. Waa'ee koo nama fuulduratti kan qaana'uu jiraate garuu anis samii irratti san beeku jechuudhaan dubbatee ture. Inni biyya lafaa irratti uumaa kan ta'e gooftaa kan ta'e Kiristoos kan jedhamu waaqni waaqotaa kan ta'e ni jira. Isin garuu waaqa tolfamaadhaaf jilbiinfattu. Kanaaf waaqa tolfamaa kanaaf jilbiinfachuun isin hin barbaachisan itti dubbatee ture. Yeroo kana gidiraan akkasatti dhufu beeka. Kana jechuu isaatiif mootota gurguddoo kan ta'an sanarraa gidiraan dhiphinni qorumsi reebichi akka sarara ga'u beeka ture. Kana dursanii ta'u itti himameera waan ta'eef. Inni garuu kana sodaanne yeroo kanatti inni isaa fuulduratti dhiyaatee loltuu Kiristoos kanan ta'e ani isiniif jira jechuudhaan ija jabinaan isaa fuulduratti dhaabbatee dubbachaa tureera. Egaa loltuu Kiristoos kan ta'e humni isaas Kiristoos irraa kan isaaf ta'e qulqulluu Giyoorgis yoo inni jecha kana dubbatutti isaan gara isa baasanii isa reebsisanii hanga inni du'utti isa geessanii akka inni ture. Yeroo sadiif haala kana fakkaatu isa ajjeesanii akka inni ture. Yeroo isaan ajjeesanii biraa deeman garuu qulqulluun Giyoorgis kan isa wajjin jiru jiraata kan ta'e Waaqayyo waan ta'eef jireenya kan kennu Kiristoos waan ta'eef Kiristoos bakka du'ee isa kaasee isaan duukaa deemetu mootii isaa ajjeesisuuf fuuldura dhaabbateetu Waaqni kiyya na kaasee jedheetoo galateeffachaa ture. Inni jedha Waaqayyoon galateeffachaa. Waaqayyoon Waaqni nani waaqessu waaqa akkasiif jedheetti agarsiisuudhaaf Waaqni keenya waaqa du'aa kaasuudha. Waaqni keenya waaqa jireenyaaf nu uumedha. Waaqni nani waaqessu waaqa sinnoo yoo na ajjeessan illee na kaasuu danda'uudha jedhee mootii sana fuuldura dhaabbatee qaanessaa ture. Ammas mootii sun aareetu ammas akka deemanii gidiraa irratti raawwatan ammas deebi'aniitu akka isa ajjeesan abiddaan illee akka isa guban foonsaa lafeesaallee bulleessanii kukkutaniitu akka abiddaan guban gaara isaa sanallee akka bittinneessan homaasayyuu akka mul'anneef jechuudha. Ogummaa nama kanaati kun. Namni kun waan baay'ee dhama'eera ajjeefamee dhiifamnaan ka'e amma surma isaa foonsayyuu gubaa balleessa jedheetoo labsii kana irratti dabarse. Egaa kana godhee boodattis warreen isaaf ajajaman loltoonni isaa suni isa gidirsuudhaan waa'ee maqaa Kiristoosiif isa dhiphisuudhaan isa ajjeesuudhaan lafee isaallee bulleessanii daakanii baaburatti galchanii magaalidhaan isa mummuranii waa'ee Kiristoosiif jecha gidiraa kana irraan ga'anii inni akka inni gubatu egaa gubateen boodatti daaransaa akka qilleensatti bittinneeffamu taasisan. Gaafa kana qilleensa hundumaa abboomuu kan danda'u bishaanii fi qilleensi kan isaaf abboomamu kun eenyu inni jedhaniitoo namoonni waa isaa kan dubbataniif guyyaa kanatti immoo deebisee isa qilleensa ta'ee bittinneeffame isa barbadaa'e kana booda ka'eetoo isan argannu jedhaniitoo abdii kutataniitoo deebi'anii ta'an kana booda boqannee namni maqaa Kiristoos nutti dha'u hin jiru jedhanii wayita isaan yaadee jiranitti Waaqayyoon ammas deebisee isa qilleensatti bittinneeffame kana isa gubatee bade jedhamee yaadame kana ol deebisee kaasee lilcidhaa Waaqayyoon galateeffata. Waaqni keenya ammallee qilleensatti yoo nu bittinneessan illee yoo nu barbadeessan illee achi keessallee nama kaasuu kan danda'udha jechuudhaan ammas Giyoorgisiin deebi'eetoo namoota isa ajjeesan kan isa guban kan daaraa godhanii bittinneessan sana duuka deebi'eetu ani loltuu Kiristoos kanan ta'e mucaa Kiristoos kanan ta'e asan jira isaan hin jedheedha. Gaafa kana galateeffadhaa ililleedha. Gaafa kana loltoonni isaa gidirsaa turan suni isa ajjeesanii kan lafeessa gubaniitoo isa bittinneessan suni waa'ee Kiristoosiif jecha gidiraa inni simate kanarraa Waaqni inni amane suni dhuguma waaqa akka inni ta'e Waaqni inni amane suni du'aa kan kaasuu danda'u Waaqni inni amane suni jiraachisuu kan danda'u Waaqni inni amane suni dhuguma waaqa akka inni ta'e amananii namoonni isa gidirsan suni hundumti isaaniiyyuu kiristaana ta'an jedhanii jedha Waaqayyoon galateeffadha. Dhugumaan Waaqni dhugaa waaqa akkanaa akka inni ta'e nutis amanneerra
waaqni qulqulluun Giyoorgis amanu waaqni inni waaqessu Kiristoos kan jedhamu dhuguma waaqadha jedhaniitoo waa'ee Kiristoosiif ragaa ba'an. Kana qofaa miti qulqulluun Giyoorgis gara mana mootii sanaallee seenuudhaan yeroo baay'ee waaqa tolfamaa Appiloon jedhamu sanaaf akka sagadu mootii sun isa dirqisiisaa ture waan ta'eef guyyaa tokko qulqulluun Giyoorgis ogummaa isaatiin gara mana mootii sanaa seenuu barbaade waaqa tolfamaa jettu saniif nan sagada waaqa ati tolchite kana nan jilbiifadha kanaaf gara mana mootummaa keetti na galchi jechuudhaan qulqulluun Giyoorgis gaafate. Yeroo kana mootichi dhugumatti fakkaatee gammadeetu gara mana mootummaa isaatti isa galche. Gaafa kana yeroo inni sagadu kanattis immoo namoonni hundumtuu dhufanii haalaan uummata waamsisaan jedhe namoota hundumaa waamsise mootichi dhugaatti fakkaatee magaala san keessa kan jiraatan biyya san keessa kan jiraatan hundumaa waamsisee Kiristoosin waaqessa kanan kan jedhu Waaqayyo dhafan jilbiifadha jechaa kan ture Giyoorgisii kan jedhamu inni suni har'a gara magaala kanaatti dhufeetu gara mana mootummaa kootti dhufee inni har'a Appilooniidhaaf jilbiiffachuudhaaf sagaduudhaaf jira waan ta'eef hundumti keessan koottaa jedhee awaajii labsii itti meera. Gaafa kana uummanni hundumtu walitti qabame. Yeroo kana inni gara mana mootii sanatti seenee haadha manaa mootii sanaa kan taate sana ishee waa'ee Kiristoositti dubbatee dinqii inni raawwatee itti agarsiiserraa kan ka'e isheen iyyuu amantee kiristaana taate. Gaafa kana qofaadhaan dubbiin Kiristoos hin hafu waan ta'eef ammas namoonni sun iddoo walitti qabamanii jiranitti Appiloon suni waaqa akka inni hin taane waaqa kan ta'e Kiristoos qofa akka inni ta'e uummata san gidduutti dubbii sagalee Waaqayyoo itti himuudhaan dinqii fi raajii guddaa ta'e itti agarsiisuudhaan haadha manaa isaa dabalatee namoonni achitti argaman sun hundumti isaanii kiristaanota akka isaan taasiseera meelii jedhaatii egaan namoonni achi jiran sun hundumti isaanii kiristaanummaatti deebi'an. Qulqulluun Giyoorgis biyya sana keessattis diraagoon kan jedhamu jawwicha namoota rakkisaa ture. Daa'imman dubartoota biyya sana keessa jiran hundumaa isaanii kan fixe. Bara sanatti waggaa waggaadhaan dabareedhaan namoonni ijoollee dubartoota isaanii aarsaa dhiyeessafii kan turan. Jawwichi baay'ee guddaa ta'e sanas yeroo dhumaatiif dubartoonni lafarraa dhumanii maatiin ijoollee dubaraa qaban hundumaayyuu jawwichaaf laatanii dhumarratti yeroo abdii kutatanii kana booda ijoollee keenyas finnee kana booda inni hundumaa keenya iyyuu nu fixa maal goona jedhanii yeroo isaan rakkachaa jiranitti qulqulluun Giyoorgisiin immoo achitti argamee yeroo dhumaatiif aarsaa dhiyaachuudhaaf kan turte intala mootittii sanaa yeroo ishiin jawwichaa hidhamtee jirtutti achi irraa yeroo darbu argee diraagoon akka inni dhufaa jiru yeroo isheen itti himtu seenaa ta'uuf jiru sana yeroo ishee gaafatu seenaa jiru hundumaa itti himteetti gaafa kana asumatti ni eegaa ittiin jedhe qulqulluun Giyoorgis ati iyyuu dafii deemi inni nyaachuuf dhufaatii jira yoo as jiraatte siiyyuu wajjin nyaata ati illee dafii deemi ani murtoon kiyya kana natti ta'eera jechuun dubbattee turte. Egaa qulqulluun Giyoorgis garuu jawwicha anaa nyaachuu irratti humna hin qabu ittiin jedhe. Kana qofa miti yeroo sana jawwichi kan isaan hidhame sana waan beekuuf seexanni isarra buleetoo jawwicha sana nama nyaachisaa ture suni yeroo inni wursatii dhufu yeroo awwaara lafaan dhaatii siifachi jechaa dhufu qulqulluu Giyoorgisiin mallattoo fannoo gooftatiin maqaa abbaa ilmaa jedhee itti mallatteessee jedha. Yeroo kanatti maqaa Waaqayyoo yeroo itti waamu maqaa Kiristoosii yeroo inni mallattoo fannoo gooftatiin itti mallatteessu hafuurri xuraa'aan seexanni bofa sanarra buleetoo nama nyaachisu suni irraa barbadaa'ee jedhamee jedha kana galfeeffadha. Yeroo kanatti bofichi suni qullaasa ta'e hin laamshee jedha socho'uu dadhabe. Gaafa kanatti dubartittiin suni intalli sun ittiin hidhamtee kan jirtu sana intalli ittiin hidhamtee kan ittiin jirtu gamada sana hiikee boficha sana hidhee magaalaa keessa qabatee bahee jedha. Magaalaa sana keessa qabatee bahee galateeffadhaan ni jedhaatii dhugumaan Waaqayyoon dinqiidha hojiinsaa. Faarfataan Daawit faarfannaa 67 lakkoofsa 36 irratti Waaqayyoon qulqulloota isaa irratti dinqiidha jechuun dubbatee ture. Dinqiin inni raawwatu qulqulloota isaa irratti waan guddaadha waan ta'eef magaala keessa dubartittii nyaatamuuf jettu sana jawwichi harkisiise deeme. Kana boodatti namoonni hundumtuu ilaalanii akka itti amanan booda irratti waaqa keenyas maaf akkas goota kan jedhan jiru ture. Booda irra garuu ajjeefamee
ijoollee waaqayyo bilisa baaniiru maqaan qulqullicha goorgisan dubbatanii maqaan isaa deemaa egaa nuti waa'ee Kiristoosiif jecha gidiraa yoo kan simannu taane deemsi keenya maqaa egaa abbootiin keenya dhugumaan achas baasanii nutti agarsiisaa jiru. Kun waan akkasumaan ta'e miti. Diraagoon kan jedhamu inni jawwichi ijoollee hundumaa nyaata ture sun isa kana ture. Hidhamee too ilaala waan inni fakkaatu. Guyyaa kanatti garuu qulqulluun Giyoorgisiin farda isaarra taa'ee gulufaa gara dubartii kanaa deemeera. Waaqayyoon isa kakaasee. Egaa kun ta'ee boodatti dubartii asitti agartan kun hidhamteetti kan isheen jirtu mukatti hidhamtee nyaatamuudhaaf eeggatamaa jirti. Buruktaawit kan jedhamtu jechuudha. Egaa kun ta'ee boodatti qulqulluun Giyoorgisiin immoo humna jawwichaa sana irraa barbadeessee seexana kana raawwachiisu sana irraa baasee booda irratti eeboo inni qabatee jiru sanaan fannoo gooftaatiin kan qabatee jiru sana jawwicha sana guyyaa dhumaatiif ijoollee waaqayyoo kan ta'an saboota waaqayyoo kan ta'an irraa barbadeessee isaan hundumti isaaniiyyuu gara Kiristoos waaqessuutti gara waaqayyoo waaqessuutti akka isaan deebi'an taasise mee ilmi jedha waaqayyoo. Manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaayyuu seenaa qulqulloota yeroo isheen kaastu dubbii sagalee waaqayyoo yeroo nutti himtu dinqiin qulqulloota irratti raawwatame guddaa waan ta'eef nuti akkasumaan lafaa kaanee waa'ee qulqulloota haasofnu yeroo waa'ee qulqulloota haasofnu kan mataa isaan dhuku baay'een isaanii ni jiru kan sammuu isaanii lapheen isaanii diina daabiloos hin qabame waa'ee qulqulloota kan dubbatu lafaa kaanee miti yaadannoo isaaniis kan taasisu akkasumaan miti kitaaba irratti barreeffame waan jiruuf. Kitaaba raajicha Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 6 irratti dubbii sagalee waaqayyoo akkas jedheera. Jaandarboota kan ta'an waan na gammachiisus warreen raawwatan mana koo keessatti yaadannoo bara baraa kan ta'e yaadannoo dhiirotaa fi dubartoota kan caalu yaadannoo bara baraa mana koo keessatti nan laadhafi jedhee waaqayyoon jecha isaa dubbateera. Nu maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin yaadannoo yoo taasisnu maqaa qulqulluu wareegamtuu Arseematiin mana kiristaanaa hojjennee yeroo nuti itti maqaa waaqayyootiin galateeffannu maqaa qulqulluu Mikaa'el yeroo kaasnu maqaa qulqulluu Gabri'eel yeroo kaasnu maqaa abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidus kaasnee yeroo dubbannu yaadannoo koo nan taasisa mana koo keessatti kan jedhe waaqayyo namee ilil jedhaatii qulqulloota egaa qulqulluun Giyoorgis mucaa daa'ima waggaa 20 ta'ee hanga xumuraatti waggaa 7 wareegamummaadhaaf qabsuura gurguddaa raawwachuudhaan tureera. Dhuguma dubbachuudhaaf waggaa 27 gaafa inni ta'u guyyaasaa yeroo inni ga'u qabsuurri inni raawwatu yeroo xumuramuudhaaf jedhutti waaqayyoon addunyaa gidiraa kanarraa boqachiisuudhaaf gara ofiisaatti fudhachuudhaaf qulqulloota isaa kan ta'an ani nan deema jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti ብሄድ ይሻላል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር አምላካችን ሂጄ ለእናንተ ማረፊያ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ ከሄድኩ በኋላም እናንተም በእኔ ያመናችሁ የኔ የሆናችሁ ሁሉንም ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ ብሎ የተናገረው አምላካችን ቅዱሳንን ወደ እሱ የሚወስድበት ቀን ሲደርስ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስን ለመውሰድ ተነሳ። መጀመሪያ አስቀድሞ ነግሮት ነበረ። 3 ትሞታለህ በአራተኛ ግን ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎት ነበረ። ለ3 ሞቶ ተነስቷል። ድንቅ አድርጎ የእግዚአብሔር ድንቅ ተገልጾበት ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ በቅዱሳኑ ላይ እግዚአብሔር ድንቅ ነው ብሎ በመዝሙር 67 ላይ ተናግሯል ቅዱስ ዳዊት። እና ድንቅ የሚያደርገው ክርስቶስ በቅዱሳኑ ስለሆነ በመጨረሻ ሰዓት ቀኑ ሲደርስ ወደ ራሱ ሊወስድ እግዚአብሔር አምላካችን በመጨረሻ እሱ ራሱን ተቆርጦ ተሰይፎ እንዲሞት አድርጓል። እጋ ቁልቁሉን ጊዮርጊስ ጉያዋ ብቻ ዋቅዮ ገሮ ፊሳት ፍለት አዱኛ ግድራማ ከነራ ጉያን እንድትገሳት ደም ዋንገስ ጉያ ከነቲ እኒ ኦፊሳት ይቻለቴ አከኒ ሞርመሳ ሴፊዳ ሙረሙታቲ አከኒ ቦቀቱ ታሲራ ጋፈኒ ቦቀቱ ከነቲስ ሞ biyya sana keessa kan turan duuka bu'oon isa qabachuudhaan gara biyya isaatti gara Yerusaalemitti qabatanii deeman foonsaa yeroo kanatti achi kan turan maatinsaa saadhis abbaansaa obboloonni isaa boqotanii turan yeroo sana kan ture eessuma isaa tokko ture eessuma isaa sanatti fidanii foonsaa sana kennaniiru. Innis Phaaphaasii biyya sana bulchaa ture. Phaaphaasii abbaa Teewodiroos kan jedhamu sanatti geessee
yeroo sanatti manni qulqullummaa maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin akka inni ijaaramu taasisee guyyaa irraa kanatti kabajamaa foon qulqulluu Giyoorgis isa dinqii raawwachaa ture, isa qabsuudhaan jabaatee ture, isa dinqii hojjechaa ture sana guyyaa irraa kanatti manni qulqullummaa maqaa isaatiin ijaaramee sirni qiddaasee keessatti galateeffannaan Waaqayyoodhaaf kan itti dhiyaatu ta'eera. Mee ililchaatii Waaqayyoon galateeffadha. Guyyaa irraa kana manni qiddaasee isaa inni jalqabaa Yerusaalem keessatti guyyaa itti dhaabbateedha. Bu'uura sanaan manni kiristaanaa yeroo hundumaa maqaa isaatiin hanga addaara addunyaatti kan beekamu biyya Roomee keessatti akkasumas biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti addunyaa maraarratti maqaan isaa yeroo hundumaa galateeffamaa ta'ee kan jiraatu Waaqayyoo irraa bifa waadaa isaaf galameefidha. Nutis qulqulluu Giyoorgis irraa kan barannu waa'ee Kiristoosiif jecha homaayyuu sodaachuun akka nu hin barbaachisne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti yoggaa nu gorsu akkas jedhee ture. Hin sodaatinaa. Warreen foon keessan ajjeesuu danda'an hin sodaatinaa. Lubbuu keessan homaa gochuu hin danda'anii jedhe. Sigachuun መግደል የሚችሉትን ሰዎችን አትፍሩ፣ ነፍሳችሁን መግደል አይችሉምና አለ። ይሄን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛ መፍራት ያለብን ስጋንም ነፍስንም በገሃነም መቅጣት የሚችል እግዚአብሔር ነው ብሎ ተናገረ። ኑቲ ሶዳችሁን ከኑ በርባችስ ፎንፊ ልቡ ኢዶ ቶኮት አጀሱ ከንደንደው ገሃነሚ ከሰቲ ጉቡ ከንደንደው አደቡ ከንደንደው ዋቀዮዳ ከናፍ ፎን ከሰን ከነጀሰን ሶዳቲና ልቡ ከሰን ማጎቹን ደንዳኒ ልቡን ከሰን አርከ ጅርቲ ጀቹን ዱበታ ኤጋ ምትፈራቱ ከንቀምኑ ኤኞ ከተ ጋፈን በርሲሱሞ ፎኒ ፊ ልቡ ኢዶ ተቆጣ ጀሱ ከንደንደው ጋነሚ ከሰተ ቢደበረ በራ ከሰተ አደቡ ከንደንደው ዋቀዮ ሶዳጣ ጀቹን ዱበቴራ እቱንም ትከኛ ዩጆለ ዋቀዮ ከንታኔ ዋይ ክርስቶስ ግዲራነቱ ሁንዱማ ሲመቹራ ዱበት ዴፍና ዋይ ክርስቶስ ጀተ ግዲራነቱ ዱፈለ ገመቹ ጉቱት ለካውቱ ኑረ ጅራታ ቁልቁሉን ጳውሎስ ከንዱበቴ ከና ቁልቁልጭ ጴጥሮስ ከንዱበቴ ከናዳ ዋይ ክርስቶስ ክርስቲያና ዋንታተኒፍ አመንቲ ቁልቁሌቲ ከነረ ዋንጅርተኒፍ ዮ ግድርፈምተን ዮ ረክኒ ሲነረገ ገመቹ ጉቱት ለካ ኢሲን ግዲራራ ወቲና ማለ ቁልቁሉን ጴጥሮስ አከስ ጀዴራ እርጋቶ ኮፈሰረት በቀና ፍር ለኮፍሳ ኩዳ ጃራ ካስ ነጋፈ ዱብስሩ ነምኒ ቶኮዩ ሄዳ ሀቱ ተሄ ሀማ ተሄ ልቡ አጀሰ ተሄ እንኮማተሚን ማለ ዋይ ክርስቶስ ግዲራዮ ከነርጉቴ አከ ገመቹ ጉቱት ያለካው አፉሪ ዋቀዮ ሰረ ጅረ ዋንቴፍ ሁምነ ዋቀዮ አርገተ ዋንቴፍ ደርቤስ ጅረኛ በረበራት ገለ ዋንቴፍ ነምኒ ኩኒ ብያ ለፋረት ከንተው ሐሜኞ ጀቹዳን ንመተሚኒ ሀቱ ታውዳን ንመተሚኒ ቀበኘን ማፉረቴ ንመተሚኒ ሐሜኛ ራወቴ ንመተሚኒ ብያ ለፋረት ወበለሳ ጀሰ ንመተሚኒ ጅበለ ለቡዳን ንመተሚኒ ዲምሲሳ ሐሜኛ ብያ ለፋት ንንቀሚን መለ ዋይ መንቲሳቲፍ ዋይ ክርስቶስ ጀዴ ግድራዮ የሰረገ አከ ገመቹ ጉቱት ያፉዳቱ ጀቹን ዱበቴራ ከናፍ ኑቲ አመንቲ ከኛ ጀዋቹ ኑረ ጅራት ijoollee waaqayyooti nuti waaqayyoon kan dhiigasaa foonsa kukkutee nu bite yeroo kufnetti bakka kufne kan nu kaase jireenya bara baraa jiraachisuudhaaf kan nu abdachiise waaqayyoon jaalala isaatiin ofisa dabarsee kan nuuf laateedha waan taaneef nuti ijoollee waaqayyooti waaqayyoon alalaa homaa hin beeknu waaqa tolfamaadhaaf hin jilbiinfannu seexanaaf hin gabbarru hin bulluuf kanaaf ejjennoo keenya qabannee yeroo hundumaa gara mana kiristaanaa dhufnee dubbii sagalee waaqayyoo barachuudhaan gara abbaa keenya gara qulqulluu sillaasee gara abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti dhiyaachuudhaan waaqni kan ta'e yeroo hundumaayyuu kan galateeffamu sillaasee qabdu waan ta'eef gara sillaaseetti dhufaatti dubbii sagalee waaqayyoo baradhaa. Mana kiristaanaa cinaa dhaabbadhaa. Mana kiristaanaa gargaara. Manni kiristaanaa kan keessan manni kiristaanaa kan isheen qabdu isin qofaadha. Manni kiristaanaa akka namoota kaanii sana warreen iddoo garaa garaa ta'anii gargaaran hin qabdu. Mana qulqulleetti waan taateef mana waaqayyoo ishee dhugaa waan taateef kana keessatti dhuftanii dubbii isaa barachuun akkasumas immoo hojii isaa hojjechuun hunduma keenya irraa ergama waaqayyoo akka kana goonuu hunduma keenya nu gargaaru. Egaa waa'ee kiristoosiif gidiraan yoo isin irra ga'ee akka gammachuu guututti fudhadhaa jechuun akkuma dubbatee nutillee gidiraa kiristoosiif jecha nurra ga'u waa'ee amantii keenya nurra ga'u kan nu balleessu hin taane kan nu jabeessu akka nuuf ta'u nuti amantaa keenya cimnee hanga dhumaatti mana isaa keessaa akka jiraannu waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. ዋይ ኮፍ ሊያረፍሰምቱ ሊግደርፈምቱ
isin garuu cimaa dhaabbadhaayi hanga dhumaatti yoo jabaattan ni fayyitu jechuudhaan fayyina bara baraa kan ta'e jireenya bara baraa kan ta'e rakkachuun gidirfamuun kan keessa hin jirre bara baraaf akka qulqulloota samiitti gammannee kan keessa jiraannu mootummaa waaqayyoo abdiidhaan qabna waan ta'eef sana keessa jiraachuudhaaf har'a amantiidhaan cimuun nu barbaachisa har'a amantiidhaan gara mana qulqullummaa dhufuun nu barbaachisa akka namoota kaan isaan addunyaa keessatti qabamnee hafuun nu barbaachisu nuti ijoollee waaqayyoo waan taaneef yeroo hundumaa mana qulqullummaa irraa fagaatina mana kiristaana koottaa mana kiristaana keessa jiraachuu isiniin mala alarratti waafne garuu nuti ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya irraa gara alaatti gara addunyaatti banna jechuudha akka kan hin taane waaqayyoon dhuma keenya nu gargaaru eebbi qulqullichaa